بدل أنجلني بشاكة متقوية. Takas tadi dari kembali titik jatuh kabeta. Si adu si tisi kada si. Video ana fati ulin juru sak. Kayum guru ramne sin dufe amma bicha jal fadilo jamu kana dura ani simbe kunamni sebe ko tokko. Ijoollee horuun kana warra koon namni tokko yoo waliif hin taane illee warra kuban qabne jira warra jidduudhaan siigalee ijaazaa bu'ee shabakaa fa'aan qabne warri kuban qabne dhufanii waan ofiifiti laayifii giseen sira akkuma duraanii sanitti hattina godhan maaliin jaame. Bar namni tokko beektaa gaafa adda bahu osoo maatiin horatiin osoo adda bahee baay'ee bareeda. Garuu erga maatii horate ammoo obseetuma osoo waliin jiraate gaariidha. Hundaafuu akka nu yaadnerraa akka nu assaabnerraa karaa rabbiititu caala. Akkami ati hoo bakka ittiin sii taate waan ofii ta'uu gammachuutti qabdaa? Bakki ati jirtu. Maal jedhesi taa'e mamma? Siin taane? Siin taane. Macam miskin ati waan ofii akkam goote bichaa maal goote bichaa dimbirri jee harkee laayifii irratti bichaa guyyumaa maqara keessa hafna harka jee kamisa jee sirri fadde. Siif hin taane jettu maal jechuudha? Gaafa nafati wali aarree asli si araarsu dhufe tokko viidiyoo namni dhuma arbaa lokkutu. Akkam ofii ciisichi sirriirra ciiftu akkam si taate siisii hoo'ee ofii. Aposto. Waa maasha Allah. Rabbiin insha Allah talama taatee waliin raftee sadi taatee kaatu rabbi si yaa godhu. Amiin. 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 Jiruu bareedduu gaa'ila bareedaa jaartii ati yoo loofte hin dubbanne taate yoo lolte hin dubbanne. Nama mana keessa si gorfattu ala sin baafne rabbi siif haa godhu. Atiif illee akkasumatti rabbi walitti sinaadhiisu waan ofii ta'uu mucaanis haadhaan si jaalataa. Guyyaa isaan kaniin ani akkasin lolee ani nama qarqara jaartii siyyaan barbaadu jiru lolee waan feeti fitinaan jee. Kana jechuun lubbuusaa siifannee jira jechuun mucaan walitti sinaa urgeessu haadhaan si jaalataa. Akka gaariitti khidmaa teessan khidmaa duraan nuni beektaa akka gaarii akka bakka bii walitti sinaa urgeessu lama ta'a ciisaa sadi ta'a. Ayyee. Maal ooltaa rabbi? Wayu koomenti. Waarafi? Akkam akka biraatti nagee qabdaan fayyaan kee jireenyi wanni hundi bareedaa? Alhamdulillah wallahi. Appoostoo yeedanoodha? Jirra galata rabbii. Maaltu haareesse bira? Maaltu haareesse bira? Garuu bareettee jirta maashaallah. Sirraa bareettee jirta. Ufuma kiyya babbareechisu jira. Inni hoo? Ay, ati waan jaarsa kiyya na gaafatta. Hin taane koy. Ilmaa kee keessatti si deebisaa bara. Yoo ta'e jedhe maaltu jira yoo hin taane jedhe amma maaltu jira. Yoo ta'e jette bareeda gaarii gammadda gammachuudha sii galee yoo hin taane immoo ilmaa kee keessatti deebiti. Ilmaa kee guddifatta. Ilmaan kee guddifatta? Ilmaa keetti deebitee teessee ilmaa kee guddifatta. Duraanuu jaartii lama naa hayyamtu ture. Waan dura qofa ilmaan kiyya gatee hin deemne bara duras. No. Ati gatee deeme garuu waan ofii dura. No, gatee hin deeme takka isin gatee beekaa gaa'is guyyaa takka isin gatee hin beeku bara. Gatee dhiisee deeme. Ani akka tasaa kaleessa bichaa wallahi ni kana hin seenne malee ani ijoollee kiyya guyyaa hunda barkamuu qabu.
namni keenya gizee amma addabee gizee jireenya addaa jireenya mataasaa eegale waliin odaa wal jibbaa wal maal ja'ana baati kun ammoo kana seeneeti namu jireenya keenya addaan qabanneetis jireenya keenya qabaatan illee jireenya kiyya qabadde teenyee waliin haasofnee qofallee bohaaraa jira. Aadaan akkanaa kun itti fufamuu qabu waan bareedaan waan jajjabeeffamuu qabu. No, jechuun maybe masaanullee osoo an jirullee fuudhuu dandeessa. Yookaan azalli rabbii illee natti dhufee fuudhuu dandeessa. Karamataa inni lammeeffachuu dandeessa. Anaafsi amma wanni wannu jibbisiisu, wanni wannu lolchiisu, wanni walii waanu jechisiisu hin jiru. Biyyatti hin fuune qabeenya keetiif fuute. Waan qabdu fuute waan rabbisii kennetti. Kana waan ta'eef ammoo yoo danda'e isin lachuu naga gaafachuu. Yoo dadhabe ammoo isinumarraa fagaachuudha malee wanni wannu lolchiisu walitti nu buusu tokko hin jiru. Guddoon waan ofiitoo yaarkuu guyyaa fedduun gammatee eega guyyaa meeqaa booda kaanaa fedhe kana waliin haasofne haalaan natti tola fedduun gammatee dasna jee gammachuun naa jiraadhu kun tokke. Bultiin danda'a kan diigamne rakkoon qabu ansanuman si himaa mallee maaf achi dhattee maaf akkas jettee maaf akkas waan akkas akkasiisan akka bultiin kan diigamne asumaan dhaabsanii. Umaan yaadin isiin rakkoon qabdu kana duraasitti hime namaan iddoo kabajuun jeeni haasinni jidduu seenee waliin nu jiru maal maal hin jiru waan ta'eef yaada fayyadamu galatoome oke. Yaa akka wal dhabdan hin barbaadu rabbiin waliin isinaa jiraachisu taate. Amiin waliin dhabnumaa yaadin atillee akkasumatti hoblencoon natti naaru jee yaada. Ati bilcheessiteettuma namaa kennitaa. Namoonni TikTokii kuni moora akka waliin nu jaalatanidha. Irra caalatti wanni ana ajaa'ibe jechuudha. Moor namoonni hedduun akka waliin nu jaalatan akka waliin nu kabajan mitaasitti warra yookaan waliin beekne kanaa miti karaa keessaatiinis namoonni hedduun maaf addaan baatanii maal rakkoo jira isin araarsinuu lakkoofsa sanaa kennee minaamina wallaahi warroota jedhantu jira. Namoota sanniin kan mallee kabajaa fi jaalala daachaan qabaa fi itti aansee koomentii jalatti ammoo bakka irra caalaan isaanii rakkatanii jidduu tana garas fiiganii garana fiiganii gariin oduullee kanaaf fidu jira. Odii maaliif haasa fidu? Garii. Anamma isiyyuu hin beeku beektaa mucayyooyyuu hin beeku. Kana dura jechuudha. Ijoollee matii haa ta'u yoo zikiraata akka jaalatee barnaan jedhan tami zikiraan ton numan jedha tami zikiraan ton numan jedha. Ijoollee si jalatti barreessiti zikiraa jaalee? Yaa na jalatti barreessanii zikiraan ton tamin jedha booda lamoo ibsaan fuudhee waliin nu fide. Haa ta'u garuu wanti ani koomentii warra koomentii kana galateeffadhu nama hagan moor wajjin jaalachuu isaaniiti. Warri koomentii kun ammoo dantaan qabu beektaa gaafa si jaalatellee akka si jaalatetti gaafa si jibbillee akka si jibbetti ammoo waliin nu jaalachuun isaanii waliin nu kabajuun isaanii wanna jechuun isaanii hedduu natti tola ammallee haaluma kanaan itti haafuufanin jedha. Garuu ammoo wanni isaan gorsu tokko jiraate akkuma biyyaa baanee kun Ameerikaa kun Kanaadaa kun Awustiraaliyaa jiraataa jiru kana namni gaafa walitti dabalame addaan baananii walitti hin dabalamu. Erga walitti dabalamanii booda ammoo adda bahuun normaal waan jiru. Nama ammaaf akkas taata ammaaf akkana gootaa ati gowwaa ati gantuu ati akkas harrabni akkasii sun ammoo hin barbaachisu. Irra caalaan ammoo mana kiyyatti wallaa foolorraa kaafadhee jaalfadgalaa irra gubee jaal akkas jedhaa jira waan akkanaa dubbataara. Gabe hedduu akkasaan jee. Yaa waan akkasiiti. Ani bakka dhiisaa rasaasa keessan dachaafadhaa walaa waladhaati rakkoon qabu. Gaafa sarbii isaa dhufaaftanii jedheen ture. Rasaasa isaanii haa qabu.
Rasa keessa qaama nyaachaatanii deemartan kana dachafadhaa gaafa dhiibu kaaftanii leeni. Ammayyuu kun hojjala kanatti bar sigatee deemee akkami waliin naasoftaa yookaan walitti araaramaa yookaan baasi. Waan ofiitu aanaa sigatee deeme waatiin nagatee deeme. Lugaa himiif metakitti tanaanii himeef ijoollee. Ani wakati nagatee deeme. Akkaati dura leencoo bira leettee kileeru godha hime malee akkanaan singatiin hunda himeef atillee himeef meerra deebi'e. Bar nama tokko yoo jaalatte jireenya lafarraa kanatti nama takka yoo jaalatte waa hedduu madaalta. Jaarsa jechuun isaa mataan isaa qoraasuma ni beektaa miti kunoo urgoo isa sabareedha inni kan nama qodaadhaan wanna godhanii kaanii urgeessanii kaanii aanan itti buusan jechuudha. Jaarsa jechuun waan akkasiiti. Jaarsa jechuun waan akkasii jaartiidhaafi jechuudha. Argitee maaliif yoo jettee jaarsi tokko dubartii waa sagaliin horatan. Sagalsan keessaa takka oosaan takka gorsaan takka dhossaadhaan horatan. Ani bar wama san iyyuu haa godhu yookaan dhugaan godhe ta'a yookaan piraankiis godhe ta'a yookaan soba ta'a wanni atirraa beektu tokko hin jiru waan san. Waliin haasofne addaan baana tiktokii dhufee laayivii irra dhufee naga qabna dhufee tiktokii irratti waan san godhe waan san dhugaan godhe sobaan godhe wanni atirraa beektu tokko hin jiru. Yaada maffaas laa guyyaan ani akkasii falmadde san naa deebitee naas na dhaga'i ka waan takka dhaga'i waan sirraa taazzabe wayiitiis jira. Waan san godhe godhu garaan godhu sobaan godhu piraankiis godhu waan sanan godhe. Ati bar sa'a takkitti Sabrina gadhiiftee taan qabdee taani luftee bar bineensa hoolatii keessa ka'e taate bar. Akkas gochuu qabdu. Anamma osoo ati walaa dura waan san eegaltee maal godhaa jira jedha malee kalaas eeganni baalish wuce waxaa soson ka addaree hanchii wuciinaa siddis kan addarii gootee barate. Inni naaf dayyuu seksee jaalladha keenya waan ofi. Koomantii banaa gaa jaalladha.